Mana Muhammad jaartii sagal qabeettanii iyyitan. Akkasiin jedhu. Waan jedhe Nabi Muhammad haadha manaa meeqa qaba beeyta? Afuriin beeka. Salamoon meeqa qaba beeyta? Hin beeku jedhee barkasanii. Andi shii. Muluu agabtuwaan maana ayyee yaan gisee. Ati bira jirta. Ati bira jirtaan argite. Eenyu? Hin argite. Yeroo sa'aatii argite. Hin argine wangeela keetirraa hin argine. Hin fudhatta waan asirra jiru. Aaraa fudhadha waan hundumaa waan wangeela irra jiru wanti an takka jibbu hin jiru. Kuma takka qaba. Akkamitti kuma takka. Sa'aan guyyaan tokko sa'a meeqa? Xiqsii kamii irra jaartii agarsiisa. Sii kan amman sii kan yoon siif hin kan ani kiristaanaan sii ta'a amman sii kan nu deemaa qo'e. Waan jedhe guyyaan tokko sa'a meeqa qaba? Guyyaan tokko sa'a 24. Sa'a 24 keessaa jaartii kuma takka yeroo hangamta akkamitti rafu? San hin beeku lakkaan tanarraa uumaa siin hin beeku? Maana Muhammad jaartii sagal qabeettanii iyyitan. Akkasiin jedhu. Hin jedhu? Hin jettu akkas? No jechuun waan maraatti barsiisa jedhee Islaamni jaartii afur fuudhaa jettanii inni iyyitanii? Afur waaqayyoon isin eeyyame afur jaartee kana wuwii hin jettanii? Akka nama wangeela keessanirra waan takka hin jirre? Hin jettanii? Wangeelli si bira ni jiraa? Ena bira jira hin jira garuu bilbila keessa hin jira macaafni illee hin jira. Yoo jaartii kuma takka wangeela keessarra argatte akkam goota? Akkam jettamee akkam goota? Xiqsicha naa ergime. Akkam gootaan jedhama? Mootota isa dura. Anamma bakka takka qofa dubbisee siin mormu kaayoos ta'e illee hiika isaa waliin dhaqaa fuula isaa hundumaa garagalchee ilaalama. Jaartii kumata Salamoon gartee haadha manaa 700 saajjoota gartee 300 qabu walii gala Salamoon amanaa ture dura. Amanaa ture dura. Amanaa ture? Otoo amanaan ta'in dura fuudhuu danda'a. Islaama ture? Islaama ture? Lakki. Islaama illee miti. Amanaa jechuun bare amanaa namni tokko yoo amanaa jedhamu. Salamoon eenyutu arge? Salamoon maal ture? Salamoon maal ture? Naayimi Salamoon maal ture? Nama amantii hin qabne ture kaa yeroo jalqaba. Ragaa fidi. Ati fidi amma si waa'ee Salamoon kana. Asii jedhe kaasiitu amantii hin qabu jette Salamoon. Waa'ee jaartii kumaa inni fuudhuu ka asirra jiru ka argite ati naa baasi waa'ee jaartii kumaa. Fuudhe sii kan amma waan itti deemtu fuudhe moo fuune qaba moo qabu? Okay, Abraham ada mana meeqa qaba? Maasi jedhe ani. Abraham. Mootota isa dura boqonnaa 10 takka lakkoofsa 3. Anu waan katabe sana. Okay, wanna wangeera kee baasii dubbisee bakkuma tana. Simor mutin seenne beeku. Baasii ayyee dubbisi. Beekee jechuun mormaa miti anis simor mine bar wangeera keetira waan akkanaa jira kuni akkamiin siniyyaa waan hin jenne akkamitti islaamni afur halkan guyyaa barsiisa. Sababa maaliif ta'ee sababa nuyi naahimi sababa ayyee. Jira wanti sun har'an jira hojjetameera har'a wanna ijatee naan agarruurraa dubbannaa barammaa wanti ati ilaaluu qabdu waan har'a hojjetamu jiruurraa dubbachuu qabda hoteellee. Wanti har'a jiru yoo jiraate duba haareetti waan kanarra katamna haaree katamna waan kanarra jiru dalaydame way waan biraat dalaydani waan kanarra jirutti kaleessaas waan ni har'aatis boruu sullee kan ittuma dalagamaami. Iksii meeqaffaa irraa argatte na himi. Mootota tokkoffaa 10 takka lakkoofsa 3 irraa banadhu. Naa dubbisi. Banadhu kaa maali amma sanaa dubbisee ta lakkoofsa naa kan deecha. Keessa jira. Baniituma dubbisi laali ol deebi. Laali ol deebi yoo kijiba jedhe. Jechuun sagaleen beeki dachaa dubbatama yeroo liivii irra jirtu deebitee waan biraa laaltee itti deebitu hin darrabamaan beektaa sagalichi. Si deebisa maa sirriin si godha sagalee naan jedhi si deebisa. Yoo si misirraayin sagaluma naan jedhi. Anamma mormuuf hin dhufne ati mee fayyisa mormuu waan isa jabeessu. Laaliiti nuki laalii deebiin jedhe gartee alam laaliiti hin deebiin asumarraa gadi jawwaala kee keessa dhaqiiti. Mootota tokkoffaa 10 takka mootota tokkoffaa lakkoofsa 10 takka boqonnaa 3 lakkoofsa 10 takka laalii deebi. Jettee anasirraa. Karaa koo. Wangeela keettis yoo saalfatte anasii karaa yeeshi. Maal godhare. Ajaa'iba maqaa isaa. Qaree mishaas jira. Hin fayyitaa qaree iyyuu. Mana dhukkuba jedhani mana hospitaalaatiin jira. Ajaa'iba. Akka seentee maa waaqayyo si haa fayyisu naan jedhin ree
Amma ji'a cubbuu jala dheessan jennaan isin asuma waan keenya tuttuxxanii asirratti waanuma keenya irraa goraa yoo barbaadda yooti isinitti Maali waan irratti goraa. keessan? Maali waan keessan? Waan keessan maaltu isin jalaatu? Shayitaana ofirraa naa rimchiiyoo. Waan keessan waan maqaamarraa qabdan waan biraa takka teessanii miti. Nunuu ta'eera lakki nuti hin fayyineerra. Maaltu isinii ta'e? Okay, ifaan kunooti ifaan isin guddisa. Ishii. Iskiriinshot godhee fidee haa dubbifattan. Okay, dubbisa kun ayyee mootota. Saaja. Sagalee wal fuudhu dubbisanii dhaggeeffannaadha ka. Okay, maal jedhamee niitonni isaa kunis karaa irraa isa balleessan ka jedhu argaara amma asirratti. Tana qofa muree innis niitota maatii mootota keessaa dhalatan 700 fi saajjatoowwan 300 qaba ture. Niitonni isaa fakkeenya namichi kun akkaataan fakkeenya namicha Salamoonii kun baree akkaataa inni itti karaa irraa badetti dubbatamaa raamma. Ati reefuun tana ustaaz reefuun tana isin osoon amanin duran jenne. Nuun jette akkas jette. Okay, ishii gallufee dubbisaa olsissi. Maal yaalloftee dubbista? Qonnumaan siimee baafadhu hawlechi booda. Tana bichaa nama mormaa waltan Ammate bakka dhalattee eenyu aalam dhalattee takka bakka tana ijaanu hojiin isaa yoo gaariin ta'in gara gaarii jalqaban jenna. Waaqayyoon jaartii manaan kana godhuuf yakka murtiirra murteessa jira. Salamoon itti murteessee haadha manaa waan kana footeef ati abaarsee kan koosirra haa jiraatu jedheeni takka gallakkis jedheeni niitii ta'e. Ilmaan kan kee ilmaan yoo qabaatte ilmaan ta'e hunduu karaa qajeelaa irra jiraatti fakkeenya. Salamoon ilma waaqayyooti bifa. Ilmaan San tan siin hin jenne banan ilmaan kiyyaas hin gaafaneera. Salamoon waaqayyoon faalleesse moo hin faalleessine? hojii waaqayyo faallesse karamma irra Maal deeme faalleesse? karaa Beeksisa waaqaatiin. faalleesse? Maal faalleesse mee? Hin dubbanne waaqayyoon dogoggortee haadha manaa baay'ee qabdaa haadha manaa baay'ee fuutee hin jenneen. Ilalaali Salamoon fakkeenyaati isa fudhatte nama akkamii akka ture mee seenaa isaa muluu dubbisii guutummaa Sanniin isaa beekaa laalite Salamoon karaa dhaloota Yesuus akka waan jaala inni dura ture deemu hin biyya inni bulchuu deemne ture waan daawwachuu duulee inni ture malee bakka qabsoo inni takkatti godhu bicha ture yoo hin wal beeku. mormine hin ta'u Okay, kaasuun seenaa. gaarii. No, Alam, waa si gaafadhaa. Yes. Ni Alamneesh heerumtamu, ati ni heerumtamu, ni heerumtu. Heerumtee jirtaa? heeruma ganaa heerumuu barbaadallee ammallee Okay, eenyutu heerumisiin jedhe? waaqa jedhe Waaqa kam? uuma jedha Eenyu hordofta fuudhaaf heeruma keessatti ati? inni hordofta karama addamii faa waa Karaa hordofaa karaa Yesuus hin hordoftu? Karaa Yesuus hin hordoftu? Yesuus narraa baraa jedha anoo garraa miidha. dhugaa dhagaa inni gorraa miidhaa bara Yesuus fuudhaaf heeruu si barsiise moo addami? Iyesuus fuudhaaf heerumaa waa'ee gaa'ilaa yeroo baradhutti akkaataan itti heerumuu qabuuf akkaataa itti fuudhuu qabu dubbatameera fuudhaa wal horaa baay'adhaa jedha. Eenyu jedhe? Yesuus waa'ee fuudhaa dubbate? Eeyyuun dubbata. Hatta waa'ee gaa'ilaa maaf hin Heerumaa jedhe? macaafa keessa jira waa'een gaa'ilaa. Yesuus waa'ee fuudhaaf heerumaa barsiisee hin jedhe? Barsiise. Heerumaa jedhe? Heerumis hin jedhe? Anan moo gaafa umriin kan koo ga'e akka cubbuun hojjennee fuudhi jedha abbaa manaa tokko malee Eenyu lama jedhe hin hin eeyyamu dammoo Eenyu jedhe? Eenyu Yesuustu jedhe? macaafa jedha. Hayi Eenyu macaafa san wanni keessatti macaafni qabate waa waaqaan moo waan Macaafa kun manni namaati seera dubbate. eenyu dubbate seera waaqayyoo sana eenyu dubbate? Seera waaqayyo Yesuus barsiisaa keetiimi? barsiisaa kootillee waaqa kootillee Yesuus. Okay, eenyurraa baratta fuudhaaf heeruma Yesuus immoo Addamirraa? Fakkeenya akka Hawwaaf Addamii. Fakkeenyaaf Addam Karaa nati hordoftu karaa Iyesuus immoo karaa Phaawulos immoo karaa Addam immoo karaa Abrahaam. Karaan Iyesuusii fi karaa jireenyaati. Karaan karaan Addamii ammoo fakkeenya uumamaati. Karaa nati hordoftu. Amma fakkeenyaaf ani fuudhaaf heeruma keessa Nabi Muhammadii waanuma hunda keessa Nabi Muhammadiin hordofu. Hunda keessatti fuudhaaf heeruma keessatti uffannaa keessatti deemsa keessatti nyaata keessatti barachuu keessatti barsiisuu waan inni raawwate malee hin raawwadhu. Atoo
waan Yesuus raawwateen raawwatta An karaa waan Yesuus uumaa raawwateen karaa uumaa hordofaan karaa uumaa waan Yesuus raawwateen raawwatta. waan inni hin raawwatin jedhe hin raawwadhu. Waan inni Okay, raawwatu waan jedhe hin raawwadhu. okay waan inni raawwatiin ani yoo waan Nabi Muhammad raawwatiin Taati hunda mucattiin isaa tun gaarii akka isaa qulqulluu ta'uuf karaa eenyutu hordoftaati? karama isaa hordofa kaa. Okay, karaa isaa hordofta. Waan Yesuus ittiin ajajin, waan Yesuus hin raawwatin ni raawwatta. Hin raawwadhu. Miti akkasii okay maaliif Yesuus hin faalleessita? Yesuus hin fuune hin heerumsiifneesi. Ajaa'iba! Gudi qoyyi si Eka gaafadhaa. Gaaffii si gaafadha. gaafadhaa. Ishee. Yesuus hin fuunee hin heerumne naan jechuu jirta. Yesuus ni sin fuune namummaa isaatiin nyaatee nu barseettan rafee nu barsee deemee waa hunda raawwate Yesuus fuudha eenyu sin namaa barsiise? miti barre Abu Mu'aaz Namaa namaa miti. fi Bishaan akka waaqaaf kiyyaa nama wal kanatti hin bira dhugu madaalta. akkanatti ilaala. Waaqaaf nama wal bira madaaluu jirta baratti. Bishaan hin dhugu Yesuus. Midhaasi dhugi. Hin dhugu Yesuus. Eh? Hin dhugu Yesuus bishaan. Fooniin yeroo mul'atetti dhugaadha waan hunda akka Okay. ilmaan namaatti Fooniin. hojjete. Okay. Fakkeenyuma akka ilmaan namaa hojjete hunda isaa. Hin nyaatu Yesuus. Nyaatallee waa Hin hundumaa rafu. waan Hin lubbuu rafu. keetiif barbaachisu hunda siif Okay. jedhee godhee waan Namuma hundumaa. Yesuus dhiiraa miti? Miti? Fakkeenya dhiiraa Dhiira fotoo nun argine akka qaama saalaa akka nuti qabuun sii hanna. Qaama saalaa. Hongeela irraa Luqaas irraa. no bari hin qabu siin hin jenne. Okay, Ilmaan dhiiraa namaa mitiin si ta'ee jedhe waan Yesuus fooniin dhufee Yesuus fi waan akka fooniin Abu dhalate. Mu'aaz immoo jechuun eenyummaan isaa dhiiraa miti. Dhiira akka kiyyaatii mi? Wayi dubartii akka teetiitti dhiiraa mi? Mm. Okay. Waan dhiirtiin fuuti man fuutu. Dhiirtii fuuti kaa dhiirtii ilmaan namaa Maaliif hin fuudhin inni? Yesuus moo inni fooniin biyya lafaa irra kan mul'ate fakkeenya Ani maaliin hin mul'adhe? Anaafeeti maaliin mul'anne? Anaafeeti maaliin mul'anne? akka ilmaan namaa itti jiraachuu qaban Fakkeenya fuudha keessa maa isiniif hin ta'in? Fuudhee maaliif dhiira teessan? Maaliif dhiirri teessan fuuti? Yesuus hin fuune. Gaafii akkanaa silaa osoo na gaafatte gaafii matsaafni qofni dubbatu nan No. gaafattu. Okay, Yesuus Gogaan akka Gogaan. rakkaan gaariin ta'u. ani amma yoon jechuun kijibe wangeera wayim yoo isa faallese waan Yesuus hin qabne irra kaayee dhiifama naa godhe. Yesuus dhiira ka wangeelaatti ka beenu Maryam dhiira deette Yesuus dhiira qaama saalallee kattee kitinaatti dhagnallee godhate nyaata ni dhuga ni rafa waan ilmi namaa godhu hunda ni godha. Eega dhiiratee fissum sow wan didan eega dhiiratee Yesuus hin fuune dhiirti teessan inni si fuudhuu deemu san maaliif si fuudha Yesuus hin fuune.